qubattiilee meeshaa hedduu tokko tokkoon maggaarrajaa koonfartii fi meeshaa hunda isaatuyyuu isiniif ibsa. مجرجة هرلك أبدي سنيد وفي جراك وبليانتيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشان ما ركفوني أرومك يجوتو جرجرتو سنين زرع من تفكت أنا سولين كوديني مجرجة ليه هدو باساترا جرو حالا فيديو ليه يونا مجاشو دي ده حاجة تكتوكو تري إسنا غرسيسا وبسان اسم فيديو كي أنا ودين دعوتون جتي مجرجة في أكسمو ديزاينو دا جيرا إن شاء الله وتعالى أكسمو كالري سني فدا إسن إسهون دا إسا إلالا كإسنيد تلي سبسكرايب لايك شير gochuu lakkoofsa kiyya qabattanii na dubbisuudhaan koottaa gala WhatsApp Telegram imo lakkoofsa bilbilaa 978 1572 koottaa isiniin jedha. Af maggaarrajooleen kunniin namni biyya keessallee kabitatee jiru jira akkasuma immoo inni lama obboleeyyan kiyya hiriyoota tahanii fi meeshaalee biraa qabanii isaan lamaanii fi inni kun wanni sirriitti isin hubachuu qabdan bakki ani itti waraabee ifaan gahaan hin jiru akkasuma immoo tuyyuu haalan kaameraa itti waraabullee naan tollee sadaffaa irratti immoo biyya keessaa nama fudhachuu hedu jechuun maatii biyya keessaa biyyuma keessaa asuma ta'anii na ajajatanii dhufanii kanarraa fudhataa jiranillee ni jiranii ka isaanii ammoo kanaa miti inni kun qarshiin isaa meeqa yoonaan jettan mitirii isaa wajjin isinitti hima amma ka walitti guuraa jiru yookiin walitti fidaa jiru kun guutuun isaa mitirii tokko waan walitti as deebi'eef jecha xiqqaa fakkaate malee baay'ee guddaadha garaa isaa isiniin jedhaa jira qomatiin isaa ammoo tuyyuu mitirii 3 fi saantii 50 isiniin jedha kana jechuun baay'ee guddaa kan tahee fi kallattii jechuudha maatiin kunniin lamaan maggaarrajaa fudhachuuf dhufanii isa kana baay'ee jaalatanii nu osoo isa ajajannee jettee bakka haati maggaarrajaa jechuu isa kana hedduu qalbii irra buufte wallaahi dhugaa isinitti himuu fi maggaarrajaan kunniin lamaan jechuu kalarri isaa hedduu kalara adda tahee fi akkasuma diizaayiniin isaa ofii dalageef odoon tahin baay'ee bareedaa kan tahe kamirraayyuu ni deema sababni isaa ammoo gabarii an adii godheef gabarii akka barbaadanitti godhachuu ni dandeettan adii qofa osoo hin tahin akka ofii feetanitti kalara lamaanillee hojjechuu ni dandeettani kalara lamaanillee ka hojjedheni jira bakka tuyyuu nutti xiqqaate yookiin nu dhiphate akkasuma immoo tuyyuu kaameraan eessarra fageenyarra gaadaa kana jechuudha yookiin gola kana wallaahi ala dhaabatamee kan waraabbamaa jiru jechuun bakka haati maggaarrajaa kana ajajatteelli maggaarrajaa fudhachuuf dhufteellee biyyuma keessa maggaarrajaa kana baay'ee jaalattee hedduu itti tolee maggaarrajaan kun gamaa gamanatti haada qaba malee jidduudha qabsiisan ka inni qabu silbariin kun yookiin ammoo bifni fuddaan kun jidduudha malee gamaa gamanatti haada qaba haada kana haadatu ajajate jechuudha haada kana hidhaa gamaa gamana mucattiitu ajajate waan taheef isa kana meeshaalee isaa wajjii guutuun isaatiin maashaallah tabaarakallaa qarshiin inni ittiin dalagame baay'ee jechuudha bareedaadha qarshii 18,000 tubboo itti dirru gubbarratti qaba akkasuma muutuyyuu haada gamaa gamanatti ittiin hiinuu fi ka girgiddatti goonu silbarii garaacha jidduu innuu addatti 600 akkasuma muutuyyuu gabarii diizaayinii ofii kennaa filanne bareedaa ka tahee fi bifa jechuu daanteelii kun asirraan qabu daanteelichi kun happii odoon tahin akka daanteelii zarzarra san odoon tahin abaaboo bichatu akka daanteelii godhe sinii galee nashaa maal jedhaniin yaa ilaahi arabiin maal jedhaniin sila akkasi abaaboo isaa kana maal waay jechuun hin dagadhe arabii dagataara na jalaa badaa jira itti aansuun ka obboleetti xiyataaniiti hundi isaanii majliisa isaanii na erganii majliisa isaanii irratti laallee jechuudha kalariin kaameraan hedduu jechuudha bakka hin bareechisu wallaahi dhugaa isinitti ma bilbila kanaan waan hundaa dalagaa akkasuma immoo kaameraa osoo hin tahin bilbila ittiin WhatsApp na ergitan Telegram imo ittiin na bilbiltanii fi suuraalee viidiyoo hunda isaa saniif jecha qulqullina gahaan qabu bilbilli malee carqiin kun jechuun maggaarrajaan kana wallaahi dhugaa isinitti hima warri maggaarrajaan raabite guyyaa tokkoof nu eeyyamii gabayaan akka nu dhuftu kalammataa kana jechuu anu waan kana bareeduun seen isa kana kalarii kana barbaanne dhamnaan maal godhe isiniif fakkaate carqii wayiitu jira kan namni na ajajate carqii maalii yoo jettan carqii soofaa irra uffisantu jira carqicha soofaa san argadhee haati majliisa kana maqaan Haliima misatti Haliima jedhamtu na fakkaate maamila tiyya hordoftu tiyya meeshaa baay'ee na biraa qabdi Haliima majliisa isiina ergitee jennaaniin bakka kalara isatti dhihaatu dhabee jechuu baay'ee bakka
Viidiyoo irratti garuu akka isinitti himee jedhe bilbilli waan biizii tahee fi hedduu namaaf onnaan jedhu asitti ammoo baay'ee dadhabee ho'i waan takka hin argine aduutu jira. Maggaarrajaa kana viidiyoon xiqqoo isiniif fakkaata malee boosnee deebisna. Maggaarrajaan kun hedduu guddaadha hin ulfaata. Kanaaf nama na gargaaruutu iyyuu achitti jechuudha. Itti bakka jechuun dubartii maalaafaniitumaan na gargaaraniiti si galchaa dhiisinaan jedhanii galatoomi jedhanii asuma. Kanaaf maggaarrajoonni kunniin lamaan hedduu bareedaa carqii isaattuyyuu diizaayinii haarayaa diizaayiniin carqiin kun osoo hin dhumin namoonni maggaarrajaa order godhachuu barbaadan yookiin ajajachuu barbaadan koottaa ajajadha. Qarshiin isaa 8,000 isiniin jedha. Dhugaa rabbii isinitti himuuf mitiriin ka dalagamuudha dhayamee herreegamee jechuudha. Qarshii 17,000 fi 800 fi 69 ka dhufe 18,000 jechuudha. Qarshii 30 wayituu irraa hafee sanii fi dhugaa jirtu isinitti hima. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa namni maggaarrajoota diizaayinii feetaniin order godhachuu barbaadan akkaataan qarshii yookiin akkaataan maggaarrajaa garaagarummaa carqii garaagarummaa diizaayiniitii fi akkaataa mitirri isaa dabaluun fakkeenyaaf kuni amma baay'ee guddaadha namni hedduun hin beeku qumatiin isaa 300 fi 50 garaalleen 350 kana jechuun meetira 3 fi walakkaa meetira 3 walakkaadha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa lakkoofsa bilbila kiyyaa namni hedduun jechuudha asirratti ani isiniif kaa iskiriinii irra garuu na gaafattanii koomantii jalatti rakkoon qabu qabadha. Duwwaa 9 78 15 72 75 waatisaappii telegiraama iimoo waan feetanii na argachuu dandeettanii garuu waan meeshaa ijoollee bitaa jiruuf meeshaa qofa osoo hin tahin namni daa'imman ajajatee hin jira akkasuma ammoo tuyyuu barbaree mokoroonii shiroo waan mara haadhaaf namni na ajajate isa saniif jechuu karaa fagoo karaa dheeraa deeme waan bitaa jiruu fi akkasuma immoo geessuuf boru waan ta'eef yoo viidiyoo danda'a isiniif waraabaa yoo dadhabe ammootu homaa miti. Namoonni daa'ima order godhattanii maatii keessaniif daa'ima qulqullina qabu fayyaa qabeessa ta'e isa kana jechuudha. Obboleettiin tiyya biyya keessa jirtu ka ajajatte gabariillee adii gubballee adii goote bakka hin dabbare hedduu jechuudha. Dhugaa rabbii isinitti himaame hedduu bakka ittiin tolle maal jennaaniin kaawwan argite ani kalara 2 godhe jechuu. Gabarii fi adiillee garagara godhe ammootu isiin kaawwan lamaan arginaaniin dhaabattee ilaalte bira tarte jechuudha. Ergaa amma geessaan jiraanne kun kasiin dura dalagee qarshiin isaa garagara carqii isaa kana asiin dura dalagee baasee obboleettiitii makkiyaa makkoo maqaa dhiifama yoo dubbise malee jechuudha yookiin WhatsApp irra yoo ilaale malee naan ba'u inni kunillee qarshiin isaa jechuudha kaaniin gargar hundi isaa qarshiin isaa akkaataan isaa garagara hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa koottaa ajajadha. Itti aansu namoota iyyuu konfartii kana namni hedduun na gaafattanii konfartii kana gaafa gadhiisu obboleettiin tiyya meeshaa surprise namaaf goote finfinnee ergine makiinan ergine jechuun meeshaa xixiqqoollee makiinan isiniif ergina maallaqa kafallee akka meeshaa aadaa uffata aadaa huma makiina kontiraat osoo hin tahin odoo tiraanspoortii naafillee kafaliin makiinan isiniif erguu danda'a isiniin jedha koottaa ajajadha tiraanspoortii warri sodaattaniillee karaa kanaan ni xiqqaata. Konfartiin kun qarshiin inni ittiin bitame 2,280 mitira tokko mitira 100 fi 50 fi 120 ni afa algaa jechuudha. Tiraas carqii 2 fi akkasuma amsoolaa tokko qaba. Kalariin isaa kalarii baay'ee bareedaa tahee fi akkasuma immoo manni kiyya keessatti onnaa waan jedheef hedduu natti tolee konfartii tokkoffaadha. Namoonni hedduun na gaafattanii kam akka biyya Arabaatii jettanii isuma biyya Arabaa sanii guddaallee ni jira guddaan qarshii ni dabala. Kanaaf namni lakkoofsa kiyya barbaadan lakkoofsa kiyya iskiriin irra isinii kaaya isa san barreeffamarraa gadi fudhattanii irraa WhatsApp telegiraaman dhuftanii ajajachuun dagatina. Namni daa'ima maatii keessaniif ajajuu barbaadan viidiyoo qabadhee isiniif dhufa barbaree akkasuma immoo tuyyuu Ramadaan yodoon dhufin maatii surprise gochuu eddan zayitii irraa baay'ee wanni marti hordadaa jira koottaa order godhaatii maatii keessan nama biyyaa jireenyatti ulfaatee jira. Sadaqaa maatii irraallee rahiimarraa barbaachisaadha koottaa sadaqadhaa isiniin jedha. Isinirrallee beeku hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wama yaadadhe isin yaadachiise nagaatti horaa bulaa fayyaan faaya isin jaaladha isin kabaja.